baay'ee nama gaddisiisu mucayyoon kan Oromoo taate kuni baay'ee haala rakkisaa keessa jirti jechuudha. Mucayyoo daa'imni bareedduun kuni harka ijoollota Amaaraa galteeti jechuudha. Dubaay keessatti kan ishiin jirtu. Ashamaa harka fuunee hordoftoonni kennaa jaalalaa akkam jirtu nagaa keessanii annagaadha rabbiin galannaa ta'u sinillee nagaa sinirraa addan ba'iin obboloota koo namni gaafa nagaa jedhu salphaa itti fakkaata. Nagaan garuu waan salphaa miti waan kaan hojjetteetti dhufuu dandeessa garuu nagaan kee baay'ee jechuudha rabbi biraa yoo ta'e malee baay'ee rakkisaadha isiniin jira. Mucayyoon kun akkuma argaa jirtani haala rakkisaa keessa jirti jechuudha. Sagalee dhammee viidiyoo ishii isinitti agarsiiseetiin walitti deebida isiniin jira obboloota koo. Sagaduma namatu esa jirtumo riqalu ese jette oli deno babalnato ese jette ogidduto sichufatte ala gatto. Mucayyoon kun Dubaay keessatti jechuudha. Kinoo haala kanaan jechuudha sammuu ishii dhabdee otoo ishii fiigduu jechuudha. Odoo ishiin baatee fiigduu arganii ijoolleen Amaaraa ta'anii jechuudha ofii isaaniitti qabanii sana booddee jechuudha mucayyoo kana humnaan caaltee harkaa gallakkifattee yeroo ishiin baduudha kaatu. Mucayyoon kun immoo jechuudha gastii irratti kan ishiin baate ta'uu viidiyoodha jechuudha. Laayivii kan ishiin agarsiisaa turte karaa tiiktookitiin sana booddee ijoollee dhumti kasaanii gadi lakkisii mucayyoo kana akkasitti callistee yookiin poolisii beeksisii yookaan immoo bakka amma sanatti qabitoo poolisiitti waami malee gadi lakkisiin jedhaniini mucayyoon kun jechuudha harka ishiitirraa baatee otoo fiigduu jechuudha reebdee qabdee kinoo akka sanatti jechuudha ofii ishiititti qabdee mucayyoo kana namni beektan jettee itti yaafachaa jirti jechuudha. Mucayyoon kun akkuma argitanii afaan Oromoo haasoftii Oromoodhaan jechuudha. Kanaaf obboloota kooyi wanti isiniin jechuuti barbaadu adaraa keessa viidiyoo kana sheer gochuudhaan maatii ishii yookas immoo namoota ishii beekan naannoo ishii bifa ishii ilaalanii jechuudha. Kinoo viidiyoo baatee jirti waan ta'eef mucayyoon akka arganiif adaraa keessa viidiyoo kana sheer gochuudhaan akkasuma immoo namoota hedduu bira akka ga'u laayik gochuudhaan nagargaara isiniin jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaa fi carraan keenya maaliif akka akkas ta'e hin beeku isiniin jira obboloota kooyi nagaan ba'anii sammuu ofii dhabanii galuun baay'ee ulfaataadha isiniin jedha. Kuni garuu wanti tokko sababa malee miti jechuudha. Aarirraan kan ka'e akkasuma immoo shamarran keenya jechuudha yeroo baay'ee jaalallee jaalatanirraan kan ka'e baay'ee aaruudhaan jechuudha walii galuu dadhabuurraan sammuu isaanii akkas ta'a hojii mana madaamii jedhanii yaada tokkonis sammuu isaaniitti jechuudha baay'isanii yeroo of cinqan keessatti sammuu isaanii hojiidhaan hala jechuudha kan inni ta'u. Maaliif amma jechuudha amma fayyaa qabnutti fayyaan keenya waa'ee fayyaa keenya nutti dhaga'amuuti dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu gaafa fayyaa dhabne akkas taane kana jechuudha fayyaa keenya eessayyuu deebisuutii hin dandeenyu jechuudha. Fayyaa hunduma keessa immoo jechuudha dhugaa dubbachuudhaa fi sammuun namaa jechuudha hamma nagaan qabaannetti sammuun namaa gaafa akkanatti jeeqabe baay'ee tokko rakkisaadha. Qaama kee keessaa gara biraa yoo si dhukkube sin dhukkubu sin rakkisu jechuudha. Garuu amma sammuu dhabdu kana ga'uutii hin danda'u jechuudha. Namni yoo deebi'ee fayyeeyyuu bakka isaa duraa sanatti sammuu isaatiin ga'uutii hin danda'u jechuudha. Kanaafiyyuu yeroo hundumayyuu jechuudha obboloota koo adaraa keessan haala hunduma keessattiyyuu of hin dhiphisinaa isiniin jedha. Maaliif of dhiphiftanii dhiiftanii wanti isin gootan hin jiru isiniin jedha. Wanti jireenya rabbi isiniif karoorse jireenya bakka dhala namaatiif uumansa ganama qopheesseef inuma jiraata namni kamiyyuu jechuudha. Rakkinas yoo ta'e dhiphinas yoo ta'e waan hunduma keessattiyyuu guyyaa tokko hunduma isaayyuu dhiifnee darbuuf jirra waan ta'eef wanta dhiifnee biraa deemnuun of hin dhiphisinaadha. Adaraa keessan amma dandeessan hojjedha. Amma dandeessan immoo karoorsa. Kanaaf yaada keessanii of hin cinqinaadha. Ofii keessan caalas immoo waa'ee maatis haa ta'u maalis haa ta'u yoo yaaddaniyyuu yoo gootaniifiyyuu sammuu keessan bakka baay'ee cinqitanii balaa gurguddaa akkanaa kana amma of si wallaalchisee jechuudha. Kanarraa sin ga'u akka hin deemne adaraa keessanis siniin jira. Yeroo haartanis aarii keessan dabarfadhaadha. Haala hunduma keessattiyyuu uumaa keessanitti maxxanaa, uumaa keessanitti galfata laadhaa, waa'ee lubbuu keessanii, waa'ee jireenya keessanii uumaan keessan yoo keessa jiraate wanti hojjennu hundumsaayyuu walluuf qixxaachuu danda'a. Yeroo isaa eegee hanga sanatti garuu
obsa horachuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Mucayyoo kana immoo dhugaa waaqayyo fayyaa ishii guututti ishii haa deebisu, maatii ishiitis immoo itti haa argamsiisu. Yeroo hammaa kanatti jechuudha ijoollonni keenya keessumaa ijoolleen Oromoo ta'anii baay'ee tokko jechuudha gola namaa keessatti kan dararaman, gola namaa keessatti kan dhabaman, gola namaa keessatti jechuudha kan isaan fooqirraa kufaa oolan, gola namaa keessatti maallaqni isaanii dhoowwatame kallattii adda addaatiin kan isaan dararamaa jiran jechuudha. Waaqayyo waan hunduma keessatti iyyuu nu haa gargaaru hunduma keenya isiniin jedha. Akka manaa nu baasetti rabbiin nagaan gara biyya keenyatti nu haa deebisu. Waan yaadnee fi karoorsinee baanes waaqayyo hunduma isaayyuu nuuf guutee gara biyya keenyatti akka deebinu nu haa gargaaru. Rakkinatu biyyaa nu baase malee shamarreen takka biyyuma ishiitiin bareeddii, maatiidhuma ishiitiin bareeddii jechuudha. Garuu maal goona ree carraa keenya waan ta'e waan carraan keenya nutti fide hin dandeenya isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf fayyummaa keenya nageenya keenya jabaannee irratti haa hojjennu, jabaannee haa eeggannu isiniin jedha. Akka mucayyoo kana akka hin taane isiniin jedha. Kanaaf obboloota koo turtii keessa waan na wajjin gootaniif guddaa isaa galatoomaadha. Yaanni koommoo yaanni dogoggoraa yoo jiraate na of galchaadha. Akkasuma immoo maatii kan hin taane jechuudha haaraa taatanii gara chaanaalii kanaa har'aaf qofa kan dhuftani maatiinaaf ta'a isiniin jedha. Mallattoo aalaarmii sana gurraachessa yeroo hundumayyuu odeeffannoon asiin darbu akkasiin qaqqabuuf isiniin jedha. Kun chaanaalii keessan sagalee keessan isiniin jedha, keessumaa shamarran biyya Arabaay. Kanaaf guddaa galatoomaa isiniin jedha. Turtii gaarii naaf qabaadha. Viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.